Chaanaalii keessan Itiyoo Education Global Academy. Chaanaalii kana irratti qabiyyee barnoota kutaa 7 hanga 12 afaan Oromoo, afaan Ingilizii akkasumas afaan Amaaraan ni dhiyaata. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa boqonnaa 1 mata duree safara jedhu barattu. Safarri maali? Maaltu safarama? Tooftaaleen safaraa hoo? Qaamolee fiizikaalaa amma dhaabbataa qaban mala aadaaf saayinsawaan akkaataan ittiin safaran viidiyoo kana keessatti bal'inaan dhiyaata. Viidiyoo kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Waaqtolaadha. Itti dhiyaadhaa. Dhuguma isinan jaalladhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa. Kun chaanaalii keessan tolee irraa wajjin kan ilaallu saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaati. Saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa qabiyyeewwan adda addaa qaba. Akkuma iskiriin irratti isin argisiisaa jiru kana. Saayinsii waliigalaa kitaaba barataa kutaa 8dha. Kana jalatti wantoonni ilaaluu qabnu fakkiirraa akkuma arginu kuni waa'ee dabii darbuu ifaanii ilaalla. Akkasumas waa'ee bantoowwan maagneetii ni ilaalla. Itti fufuudhaan waa'ee naannoo keenya yookaan akkaataa naannoon keenya yookaan lafti naannoo keenya jiru biqilaan uwwifamuu danda'u, biqilaa tooftaalee ittiin uwwisuu danda'u keessatti ni hammatama guutummaan kitaaba kanaa jechuudha. Achumaan darbee yaaliiwwan geggeessuudhaa fi wantoota barbaachisan tooftaalee yaalii ittiin geggeessan ni ilaalla. Kan biraa immoo sirni argansuu fi sirni marsaa dhiigaa qaama keenya keessatti argamanii akkamitti akka raawwatuu fi karaa isaaleen irra daddarbanii ifaatti fakkiin kun lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf saayinsiin waliigalaa kitaabni barataa kutaa 8ffaa akkuma iskiriin irratti isin argisiisaa jiru kun waa'ee uumamaati. Akkasumas uumamni akkamittiin taateessaa raawwata kan jedhu ilaalla. Jalqabumaa kaafnee yoo ilaalle har'a kan isin barsiisu boqonnaa 1ffaati jechuudha. Boqonnaa 1ffaa jalatti maal baranna isa jedhuu fi boqonnaan tokko yaada bu'uuraa qorannoo saayinsawaa kan jedhu ilaalla. Yaadni bu'uuraa maali? Qorannoonis maali kan jedhu tokko tokkoon yookaan duraa duubaanii bifa ifaa fi qulqulluu ta'een isinittan hima. Bu'aalee barachuu yookaan barataan eega mata duree kana barate yookaan boqonnaa tokko waa'ee yaada bu'uuraa qorannoo saayinsawaa jedhu kana barate booda maal beekuu qaba yookaan maal beekuu qabdu kan jedhu yoon isinitti hime tokko yuunitii safaraa bu'uuraa fi diriiroo addaan baaftanii ni beektu. Maa inni yuunitiin bu'uuraa, maa inni yuunitii diriiroo kan jedhu tokko tokkoon ni ilaalla. Eegasii booda yaada mataa keessaniin yuunitii bu'uuraa jechuun maal jechuu akka ta'e ni ibsitu, ni tarreessitu. Yuunitii diriiroo kan jedhu adda baaftu. Inni lammaffaan yaadrimee akkaataa safaraa qaamolee fiizikaalaa ni ibsu jedha. Qaamolee fiizikaalaa akkamittiin akka safaramu akkamittiin immoo akka adda ba'anii ni ilaalla. Itti fufee qabiyyee kana jalatti kan nuti barannu qorannaa saayinsawaa ni addeessu jedha. Maa inni qorannaanii akkamittiin qorannaan addeeffama kan jedhu tokko tokkoon bira geenye ilaalla. Itti fufee maal jedha? Dandeettii hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu ni gonfatu jedha. Saayinsiin waa'ee uumamaati. Uumama kanarratti akkamittiin bifa saayinsawaa ta'een dandeettii gonfachuu akka dandeessanii ni tarreessitu. Inni biraan kanneen biroo wajjin wal kabajan yaalii geggeessuun gochaa isaanii ni argisiisudha. Yaalii akkamittiin akka geggeessitanii akkamittiinis immoo akkamitti yaalii argame kana boqonnaa jalqabaa amma xumuraatti hojjettanii ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf saayinsii waliigalaa kitaaba barataa kutaa 8ffaa boqonnaa tokko kana jedha. Boqonnaa kana keessatti maalummaa safartuuwwan saayinsii kan aadaaf ammayyaa ta'anii yuunitota isaanii wajjiniin ni barattu jedha. Eega inni safarra ta'e asirraatii maal jedha? Inni kun safartuuwwan saayinsawaa kan aadaa fi kan ammayyaa jedha. Asitti wanti isin beekuu qabdanii kan aadaa maali isa jedhu addanatti ni ilaalla. Kan ammayyaas maali kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Isaan kana keessaati
safartuuwwan kanneen akka qaamolee safaratamoo fiizikaalaa bu'uuraa shallagamoo adda baasuudhaan ni hubatu. Qaamoleen safaraa kuni kan fiizikaalaa kan bu'uuraa jiru akkasumas immoo kan diriiroo yookaan shallagamoo ni jiru. Kana malees safartuuwwaniif yuunituu isaanii maxxantuuwwan duraa yuunitii dabaluun kan ibsuuf safaran keessatti safartuuwwaniif qixxummaa maal akka ta'e hubannoo ni argatu jedha. Kanaaf ni safartuu safaruudhaaf immoo yuunitii isin barbaachisa. Yuunitiitti yeroo fayyadamtanii akkaataan ittiin lakkoofsa dheeraa yookaan guddaa tokko bifa maxxantuun gargaaramanii gabaabsanii barreessanis boqonnaa kana jalatti ilaalla jechuudha. Dabalataan yaadrimeewwan waa'ee qorannoo saayinsawaa wal qabatan bal'inaan boqonnaa kana keessatti ni barattu jechuudha. Walumaa gala seensi kuni yookaan himi paragraafiin asirraa isinitti argisiisaa jiru kuni waa'ee boqonnaa kana keessatti isin argachuu qabdan beekumsa, tooftaalee beekumsaa ittiin argachuu qabdanii gabaabsee lafa kaa'aa jechuudha. Boqonnaa kana keessatti yeroo jedhu barreessaan kitaabichaa wantoota isin mata duree kana jalatti argachuu dandeessan tokko tokkoon lafa kaa'eera. Barannoowwan boqonnaa kana keessa jiran haala naannoo kan wal qabate ta'e yaalii dalaguu irratti kan xiyyeeffatee ibsa ga'aadha. Amma saayinsiidha. Saayinsiin immoo qorannoo fi qo'annoo irratti kan hundaa'edha. Kanaaf fakkeenyota gaaffiiwwan garaagaraa ni hammata. Tokkodhe safartuuwwan saayinsawaa jedha. Maa inni safartuun? Maa inni saayinsawaan isa jedhuu fi wanta tokko wal bira qabnee amma kana jennee dorgomsiifnee ibsuun safaruu jedhama. Kanaaf safartuu saayinsawaa isa jedhu galatti gahumsa barachuu yoo xiqqaate barataan as keessatti gonfachuu qabu. Tokko hammawwan fiizikaalaa safaruu danda'uu qaba. Hammawwan fiizikaalaa kan jennu waan meeshaa ittiin safaramu dhaabbataa kan mataasaa qabudha. Yookaan aadaanis ta'u yookaan saayinsawaadhaan waan safaramuu danda'u ta'uu qabaa jechuudha. Fiizikaalawaa kan jennu amala safartuuwwan aadaa ni tarreessuudha. Aadaadhaanis namoonni osoo saayinsii hin baratin beekumsa saayinsii hin qabaatanii akkamittiin aadaadhaan akka safaranii boqonnaa kana jalatti ilaalla. Garaagarummaa qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa fi diriirfamoo gidduu jiru addaan baasanii ni barattu. Kanaaf asirratti safartuuwwan saayinsawaa edda jennee booda safartuuwwan saayinsawaa kun maal of keessatti qabaa? Maaltu safarama kan jedhu tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Asirratti safartuu kana jalatti yuunituuwwan safartoo bu'uuraaf diriiroo kan ittiin safarru fakkeenyaaf dheerina safaruudhaaf maal fayyadamnaa? Hanga safaruudhaaf maal fayyadamnaa? Yeroo safaruuf maal fayyadamnaa? Tempireechara safaruuf maal fayyadamnaa? Qabee safaruudhaaf maal fayyadamnaa? Bal'ina safaruuf maal fayyadamnaa? Rukkina safaruuf maal fayyadamna kan jedhu tokko isaa boqonnaa kana keessatti ilaalla jechuudha. Maxxantoowwan duraa adda baasuun yuunitii safaramtoota gidduu jiru wal jijjiiruun ni taasifama. Kanaaf garaagarummaa qixxummaa sirrummaa safartoo gidduu jiru ni ilaalla jechuudha. Maa inni qixxummaanii? Maa inni sirrummaan kan jedhu ilaalla. Kanaaf tokko jalatti tuqaa tokkodhe safaraaf maloota safara aadaa jedha. Fakkeenyaaf abboonni keenya yookaan maatiin keenya waan tokko safaruudhaaf tooftaa mataa isaanii fayyadamu jechuudha. Kan saayinsawaa osoo hin taane aadaadhumaan yookaan namni tooftaadhaan fayyadamee wanta tokko yeroo safaru safara maalii jedhama? Safara aadaa jedhama jechuudha. Safaraaf maloota safara aadaa isa jiru jalatti gaaffilee armaan gadii dhuunfaan erga irratti mari'attee booda dareef gabaasii jedha. Kanaaf mee gaaffii tokko sinaa gaafadhu. Safara jechuun akkamitti ibsitu isin? Asirraa maal jedhaa? Safara jechuun maal jechuudha? Meeshaaleen safara aadaa kan dheerinaa yeroo qabeef safaraa naannoo keessatti argaman tarreessii jedha. Fakkeenyaatiif namni dheerina safaruudhaaf kan isin beektan naannoo keessanii maal akka ta'e ni tarreessitu. Yeroo safaruudhaafis aadaadhaan naannoo keessanitti maal namoonni akka fayyadamanii ni tarreessitu. Qabee wantootaa safaruudhaaf namoonni maal akka fayyadamanii tokkoon ni tarreessinaa jechuudha. Kanaaf gaaffileen asitti gaafatamne kun safara jechuun maal jechuudha? Giddugaleessi yaadaa asitti isin barachuu qabdanii maalidha safara jechuun kan jedhu tokko. Meeshaaleen ittiin safaran immoo maali kan jedhu lama.
Isaan safaraman immoo kun kan akka dheerinaa, yeroo, qabeef kan kana fakkaatanii akkaataa itti safaran ni tarreessinaa jechuudha. Mee walumaan ilaalla. Safarri maalii jedha kun hoddanaa. Gaaffiin kun maal gaafate? Safara jechuun maal jechuudha? Safarri adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabanii madaaluuti. Fakkeenyaaf nam tokko dheerina safara yoo ta'e dheerina safaruuf ulee meetiraa fayyadama. Uleen meetiraa tokko hojjaan isaa yuunitii kan ittiin ibsame kan mataa isaatii qaba. Wanti safaramu sun immoo hammi isaa waan hin beekamnee fi wal bira qabame ulee meetiraa sanaan tilmaamamaa jechuudha. Kanaaf safara jechuun adeemsa qaamni hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabuun madaaluuti jedha. Wanti safaramu tokko lakkoofsaaf yuunitiin ibsama. Fakkeenyaaf nam tokko hojjaan waan kanaa amman dheerata jedhee yoo safare hojjaan sanaa lakkoofsaanii meetira tokko, meetira lama, meetira sadii yeroo jedhee ibsu 2, 3, 4 kan nuti jennu maalidha? Lakkoofsa. Meetira isheen nuti jennu immoo yuunitii jechuudha. Malootni safara aadaa biyya keenya keessatti kanneen akka namoonni yeroo safaran, dheerina safaran, hanga safaran akkasumas qabee safaruudhaa fi iddoo adda addaatti haala garaagara ta'een ni fayyadamu. Fakkeenyaaf dheerina safaruu fi namoota armaan gadii waan isaan safaran yoo ilaalle fakkeenyaaf fakkii kanarraati akkan iskiriinii irratti isin argisiisaa jiru. Namichi kun dheerina amma kanaa xiyyaan isin argisiisaa jiru kun safaruudhaaf maal fayyadamee safaraadha? Tarkaanfataa jechuudha. Tarkaanfii 1 asii ka'ee ammasiitti, tarkaanfii 2, tarkaanfii 3, tarkaanfii 4, tarkaanfii 5, tarkaanfii 6 jedhee kunoo tarkaanfannaa 6 irra jira jechuudha. Namichi lammaffaarra jiru kun immoo hojjaa waan safaraa jiru kana taakkuu isaatiin yookaan quba isaa fayyadameetu safaraa jira jechuudha. Kanaaf dheerina safaruudhaa fi aadaadhaan namoonni akka arginutti asirraa dhundhumaan, tarkaanfiin akkasumas taakkuu fi faanaan kanneen kana fakkaataniin safaruu ni danda'u jechuudha. Isaan kun maloota safara aadaa ittiin safaramanidha jechuudha. Asirraa akkan isin argisiisaa jirutti namichi inni jalqabaa kun tarkaanfii fayyadamee dheerina safaraa jira. Tarkaanfiin inni ittiin safarame kun maloota safaraa keessaa safara aadaati. Namichi lammaffaarra jiru kun immoo taakkuu yookaan quba isaa fayyadamee waan safaraa jiruu fi maloonni safaraa inni ittiin fayyadamaa jiru kun immoo kan maalii jedhama? Kan aadaa jedhama jechuudha. Kanaaf walumaa gala safarri asirratti maal jenne? Safaraa fi maloota safara aadaa isa jedhu jalatti safara jechuun maal jechuu akka ta'e isin argisiiseen jira. Safara jechuun maal jechuudha? Adeemsa qaamni hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabanii madaaluuti. Kanaaf namoonni asitti fakkii ilaalle kuni tarkaanfiin namicha kanaa beekamaadha. Amma inni tarkaanfatu tarkaanfii 1, tarkaanfii 2, tarkaanfii 3, tarkaanfii 4, tarkaanfii 5, tarkaanfii 6 jedhee tarkaanfatee jira. Hojjaan yookaan dheerinni muka kanaaf namichi bakka inni ga'e gidduu jiru tarkaanfii namicha kanaatiin yoo safaramu meeqa ta'e jechuudha? 6 ta'ee jechuudha. Kun maloota safaraa aadaati. Kanaaf inni sadaffaa irratti argamu kun immoo namtichi kun immoo maal fayyadamee safaraa jira? Dhundhuma isaa fayyadameetu safaraa jira jechuudha. Dhundhuma isaatti fayyadamee inni kun immoo maal fayyadamee jira? Dhundhuma. Asii bakka xiyyaan isin argisiisu kaasee amma caafii quba namicha kanaatti waan safaraa jiru kun wal bira qabee jira. Inni kun arfaffaarra jiru kun immoo faana isaa caafii kanaatti amma kanaatti jiru fayyadamee safaraa jira jechuudha. Kun maloota safara dheerinaa aadaati. Walumaa gala kan ilaalaa jirru namoonni aadaanis ta'ee saayinsawaatiin safara ni safaru. Safarri kun immoo mala yookaan adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabuudhaan madaaluuti. Kana keessaatii kan ilaalaa jirru safara dheerina safaruudha. Dheerina safaruudhaaf tokko maal fayyadamne? Tarkaanfii fayyadamee safaraa jira. Lammaffaa taakkuu fayyadamee safaraa jira. Sadaffaa dhundhuma fayyadamee safaraa jira. Sadaffaa arfaffaan faanaa fayyadamee safaraa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni itti aanu hangaaf qabee safaruu kan jedhu ilaalla. Walumaa galatti maal ilaalaa jirra? Waa'ee qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa jennee qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa jechuun wanta hamma dhaabbataa qabanii qaama yuunitii safaraa qabuun wal bira qabne yeroo ibsinu qaama safaraa jedhama. Isaan kana keessaati qaamni safaramu kun maloota kan saayinsawaan ta'uu danda'a. Kan aadaanis
ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana keessaa kan nuti ilaalaa jirru qaama safaratamaa kana maaliin fayyadamneeti? Kan aadaa fayyadamnee dheerina safarree ilaallee jirra. Amma immoo mee gara hangaaf qabee safaruutti adeeminu. Hanga wanta tokko safaruudhaaf aadaadhaan namoonni kubbayyaa jedhanii, kubbayyaan kun afaan Oromoo godinoota garaagaraa keessatti kubbayyaan kun tarii maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kan biraa xaasaa jedha, gundoo jedha, toonnoo jedha, qaruuraa fi kanneen biroo fakkaatanidha jedha. Isaan kun maal safaruuf gargaaru? Isaan kun maal safaruuf gargaaru? Hanga wanta tokkoo beekuuf. Fakkeenyaaf akkuma iskiriin irratti isin argisiisaa jiru, qodaan kun kubbayyaa jedhamti. Akka barreessaa kitaaba kanaatti, barreessaan kitaaba kanaa kun qodaa kana maqaa ishee kubbayyaa jedhee barreesse. Maqaa wantoota dhangala'oo ittiin safaruuf gargaaramnu kan ammoo maal jedhee barreesse? Qaruuraa jedhee barreesse. Wantoota safaramu kan ammoo namtichi kitaaba kana barreesse maal jedhee barreesse? Xaasaa jedhee barreesse jechuudha. Kanaaf yeroo dhaggeeffattan yookaan yeroo hordoftanii wanti asirratti arginu kun akka naannoo keessaniitti hiika adda addaa yoo qabaate iyyuu kan inni ergaa dabarsuuf barbaadame maali yoo jettanii hanga wanta tokkoo safaruudhaaf namoonni kan itti fayyadamanii yuuniitoota yookaan maloota jennee lafa kaa'uu dandeenya. Isaan kun meeshaalee safaraa hangaa yookiin kan qabeeti jechuudha. Namni kubbayyaa kanaan safaru hanga safaruu ni danda'a, qabee safaruu ni danda'a. Akkasumas qaruuraa kanatti fayyadamee hanga safaruu ni danda'a, qabee safaruu ni danda'a. Akkasumas wanti xaasaa kanaan safaramu kun kan hangaa ta'uu danda'a, kan qabee ta'uu ni danda'a. Hangi akkamittiin qabeen akkamitti akka safaramu immoo yeroo itti aanu keessatti bifa ifaa ta'een yookaan gabaabaa ta'een isin hubachiisa jechuudha. Walumaa gala har'a waa'ee maalii ilaalaa jirra? Waa'ee safaraa ilaalaa jirra. Safara kana immoo dheerina safaruun akka danda'amu, hanga yookiin qabeen akka safaruu danda'amu, maloota addaatiin fayyadamnee akka safaruu dandeenyu ilaalaa jirra. Inni sadaffaan yeroo safaruu jedha. Yeroon maali? Yeroon turtii tuqaa lama gidduutti argamudha. Fakkeenyaaf ni bari'e yeroo jennu yeroo bariitii fi amma dhiyaa gidduu jiru yeroo jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf fulbaanaatii hanga waxabajjiitti yeroo manni barnootaa banamee barataan barachaa jiru lamaan qabxii kana gidduu jiru yeroo fulbaanaa waxabajjii jiru yeroo isaan gara iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kanaaf yeroon tuqaa lama gidduu kan jiru jechuudha. Waggaa, ji'a, torban, guyyaa akkasumas gaaddidduu kanneen kana fakkaatuun safaruu ni danda'ama. Fakkeenyaaf osoo gara waggaatiin safaruu, ji'aan safaruu, torbaniin safaruu, guyyaan safaruu osoo hin dhufiin fuula dura namni akkamitti gaaddidduu fayyadamee safara kan jedhu ilaala. Fakkiirraa akkan isin argisiisaa jiru manni kun ni jira. Sa'atiin yoo biiftuun kallattii kanaan ba'aa jirtu gaaddidduun mana kanaa eessa jira? Naannoo kana jira jechuudha. Namtichi mala kanaatiin yeroo safaraa jiru gaaf tokko akka carraa ta'e yeroo gaaddidduun mana kanaa qixxaa qastiidhaan yookaan tuqaa isin argisiisaa jiru dhagaan kaa'amtee jirtu kuni tarii ganama keessaa yookaan guyyaa keessaati sa'atii 5 ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa sa'atiin 5 ta'uu namtichi kun eessa kaa'eera? Naannoo kana kaa'ateera. Naannoo inni dhagaa kaa'e kuni maal dubbisaafii jechuudha? Sa'atii 5 dubbisa yoo ta'e yookaan sa'atii kenname tokko dubbisa yoo ta'e yeroo gaaddidduun manaa kun dhuftee addana geessu yeroo sa'atiinsaa ilaalee yookaan agarsiisee ilaala jechuudha. Asirratti malli safara saayinsawaa osoo hin taane aadaan safaruu kuni xinnoo mudannoo inni qabu akka beekumsa saayintistoonni lafa kaa'anitti kanallee yaadan isinitti himuuf jedhu kana amma hin beektani gara fuula duraatti ni barattu. Biiftuun sirrii siiqqee isheerra yookaan gara kibbaatti yookaan mudhii lafaarraa yeroo gara kibbaatti sittu ni jira. Kanaaf yeroo sana gaaddidduun kun amma tokko gara isa dhugaarraati dogoggoraa tokko ni fiduu danda'a. Haa jennu walumaa agalaa asitti maal safaraa jirra? Aadaan fayyadamnee gaaddidduu yookaan gaaddidduu mana kanaatti fayyadamnee maal safaraa jirra? Yeroo safaraa jirra jechuudha. Kanaaf asirratti maal jechaa jira? Yeroo safara yeroo aadaa gaaddidduutti gargaaramudha. Amma namtichi kun maal safaraa jira? Yeroo safaraa jira.
Yeroo inni safaraa jiru kun immoo maal fayyadameeti? Gaaddidduutti fayyadameeti jechuudha. Walumaa gala har'a maal ilaalaa jirra? Akkan asirraa isinitti argisiisaa jiru kan nuti ilaalaa jirru safara jechuudha. Safara jechuun maal jechuudha jenne? Adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabanii madaaluuti. Isaan kun qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamu bira qabanii madaaluun tokko dheerina safaruutiin dheerina wanta tokkoo madaaluun ni danda'ama. Lammaffaa hanga yookaan qabee wanta tokkoo safaruun ni danda'ama. Inni sadaffaan yeroo dhufnu waa'ee maalii ilaalla? Waa'ee yeroo safaruu ilaalla jechuudha. Inni itti aanu akka asirratti ilaallutti gocha tokko mee waliin ilaalla. Asirratti maal jedhaa? Safarri maali jedha? Armaan olitti maal jennee dabarre? Safarri maal jettanii yoo jecha mataa keessaniin ibsitanii baay'ee gaarii. Yeroon isinii kenna daqiiqaa tokko. Safarri maali? Baay'ee gaarii. Safarri maal jettanii yaada mataa keessaniin jechi isin ibsitanii baay'ee gaarii ta'e safarri adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabanii madaaluuti. Asirratti qaama hammi isaa hin beekamne maaltu jira? Dheerinni mukaa fi amma kallattiin xiyyaan isin argisiisaa gidduu jiru kuni dheerina maaliif fayyadamnee beekaa jirra? Tarkaanfii namicha kanaa fayyadamnee beekaa jirra. Isee kana immoo maal fayyadamnee beekaa jirra? Taakkuu namticha fayyadamnee beekaa jirra jechuudha. Inni lammaffaan gaaffiin yookaan gochi tokko waa'ee maalii nu gaafate jira? Naannoo keessanitti safarri hangaaf qabee tokko moo garaagaradha? Maaliif? Tokko yoo ta'e akkamitti? Garaagara yoo ta'e immoo akkamitti? Gaaffii daqiiqaa tokkoon isinii kenna. Maal jettanii? Safarri tokko hangaa fi qabee tokko moo garaagara? Maaliif? Deebii keessan lattanii baay'ee gaariidha. Inni sadaffaan itti aanu maal jedhaa? Akka naannoo keessaniitti dheerinni yeroon hangaaf qabee safaruuf meeshaalee garaagaraa gargaaran tarreessedha. Fakkeenyaaf naannoo keessanitti maal safaruuf? Dheerina safaruu fi fakkeenyaatti baadiyyaatti yookaan magaalaatti yeroo safaruudhaaf baadiyyaatti yookaan magaalaatti akkasumas qabee safaruudhaaf magaalaatti yookaan baadiyyaatti wantoota isin gargaaranii maaliin akka safartanii ibsitu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii arfaffaaf isa dhumaa. Ciminootaaf hanqinoonni maloota safara aadaa ta'an tarreessedha. Ciminni isaanii maali? Akkasumas hanqinni isaanii hoo? Cimina jechuun namni aadaadhumaan wanta tokko beekuudhaaf malatti fayyadamuun cimina. Garuu safara isa dhugaa ta'e argachuudhaaf immoo hanqina ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ammas gara fakkii kanaatti deebisee isin argisiisa. Namtichi kun dhundhuma isaatiin yeroo safaru wanta inni amma kana argate kun namni hojjaan isaa yookaan harki isaa gabaabaa ta'e yoo safare immoo dhundhuma kanaatiin gadi ta'a jechuudha. Inni lammaffaan namtichi kun miilli isaa dheeraadha. Inni namni biraa miilli gabaabaa ta'e yoo safare immoo safarri kun inni kun argate isa kana argatee wajjin garaagara ta'uu ni danda'a. Kanaaf hanqina qabaachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu tokko tuqaa tokko lama qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa maloota safara ammayyaadha. Asirratti qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa yeroo jennu qaama hammi isaa beekamaa yookaan dhaabbataa ta'e tokko safaruudhaaf wantoota nu gargaaran jechuudha. Gocha tokko sadii jedhee gareen erga irratti mari'attanii booda daree keessatti waliif ibsaa jedha. Maal? Gaaffii tokko. Qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa jechuun maal jechuudha? Lama. Meeshaalee fi unitoonni ammayyaa dheerina hanga yeroo fi tempereechara safaruuf gargaaran tarreessedha. Qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa yeroo jennu maal jechuu keenya? Qabee ta'uu danda'a, dheerina ta'uu danda'a, akkasumas immoo hanga ta'uu danda'a, yeroo ta'uu danda'a. Isaan safaramuu danda'anii hamma dhaabbataa warra qaban qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa jenna jechuudha. Asirratti tuqaan isinitti hin darbine tokko maalidha? Fakkeenyaaf kutaa barnootaa isin keessa jirtan keessatti namni tokko shittoo yoo biife funyaan keessanitti fooliin sun dhaga'amuu danda'a. Wanti shittoon foolii keessanitti dhaga'amu kuni hamma kana jedhamee safaramuu hin danda'u. Lammaffaa
halluu tokko yoo ija keenyaan ilaallu halluun kun hammana ga'a hammana immoo hin ga'u jennee safaruu hin dandeenyu. Kanaafi qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa kan nuti jennu warroota hanga dhaabbataa qaban jechuudha. Meeshaalee fi yuunitoonni ammayyaa dheerina yeroo hangaa fi tempereechara safaruuf gargaaran barreessi kan jedhu armaan olitti wantoota ilaalaa turre nu maal fayyadamne yuunitoota ammayyaa dheerina safaruudhaaf gargaaramne akkasumas hanga dheerina safaruuf hanga safaruuf yeroo safaruu fi tempereechara safaruuf gargaaramne tokko tokkoon asii gaditti ni ilaalla jechuudha. Mee hima kana nan dubbisaa ilaalaa. Qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa qaamolee lakkoofsii fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha jedhe. Tokko maal qabaachuu qaba? Qaamni safaratamtoota fiizikaalaa tokko yeroo safaramu tokkoffaa irratti maal qabaachuu qaba? Lakkoofsa. Inni lammaffaa maal ta'uu qaba? Yuunitiidha. Fakkeenyaaf meetira 2 jennee yoo barreessine 2 maali? Lakkoofsa. Meetirri immoo maali? Yuunitiidha jechuudha. Fakkeenyaaf dheerinni hangi yeroo kanneen kana fakkaatanii qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa gurguddoo bakka iddoo lamatti qoodamanidha. Isaanis qaamolee safaratamtoota bu'uuraa fi qaamolee safaratamtoo yookaan shallagamoo yookaan diriiroo jedha. Asirratti dheerina safaruu haa ta'u, qabee safaruu haa ta'u, bal'ina safaruu haa ta'u, isaan kana safaruudhaaf maal fayyadamna? Yuunitii fayyadamna. Yuunitii yeroo fayyadamnu wantoonni nuti duukaa buunee itti fayyadamnu yuunitiidha. Yuunitiin kun tokkoffaa maal ta'uu danda'a? Bu'uura ta'uu danda'a. Inni biraan shallagamoo yookaan diriiroo ta'uu danda'a. Yuunitiin bu'uuraa kan jennu yuunitiitti qofaa isaa dhaabatee waa'ee qaama safaratamaa sanaa ibsuu danda'udha. Irran isinii deebi'a. Yuunitii bu'uuraa kan nuti jennu yuunitii tokkicha qofaa isaa dhaabatee waa'ee qaama safaratamuu sanaa ibsuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf meetira 2 yoo jenne. Meetira 2 yoo jenne 2 lakkoofsa meetirri immoo yuunitiidha. Inni biraan qaamolee safaratamtoota shallagamoo yookaan diriiroo yeroo jennu qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa yuunitii 2 fi isaa ol walitti dabalamanii yoo waan safaraman sana ibsanidha. Fakkeenyaaf 2 meetira iskuweerii yoo jenne 2 lakkoofsa yeroo ta'u meetira iskuweeriin yookaan meetira baay'isuu meetiraatu bu'aa yookaan safara sana nu argisiisa jechuudha. Kanaaf gara hima keenyaatti deebine qaamolee safaratamtoota fiizikaalaa bu'uuraa kan jedhaman akaakuu safaraa kallattii safaramuu danda'anidha. Yuunitonni bu'uuraa ofii isaanii kan qabanidha. Bara 1960 yaa'ii waliigalaa bakka bu'oota saayintistoota Jeneevaatti walitti qabamaniin kan waliigalamee murtaa'edha. Qaamolee safaratamtoota bu'uuraa kun yuunitota waltaawaa isaanii wajjin gabatee armaan gadii irratti haa ilaallu jedha. Isinitti agarsiisa ilaalaa. Qaamolee safaratamtootaa kun bara 1960 Jeneevaatti saayintistoonni waliigalanii murteessan kun isaan asirra jiranii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jira. Qaamoleen safaratamtootaa kun immoo isaan kana jechuudha. Hanga dheerina, yeroo, tempereechara, kaarentii elektirikii, cimina ifaa, hamma maatarii kan jedhudha. Iddo bu'een qaamolee safaratamtootaa kana safaruudhaaf gargaaranii asitti teebilii kanarratti kennamanii jiru. Akkan asitti argisaa jiru. Iddo bu'een qaamolee safaratamtootaa kana hanga safaruudhaaf qaamoleen iddoo bu'een maalidha? Meetira. Dheerina safaruudhaaf immoo laadha yookaan L smoolidha. Yeroo safaruuf immoo Tdha. Tempereechara safaruuf immoo T kaapitaalidha. Kaarentii safaruuf immoo Idha. Cimina ifaa fayyadamuufis Idha. Hamma maatarii safaruuf inni yookaan naa fayyadamu. Yuunitoonni waltaawaa isaanii M'n kun kiiloogiraamiidhaan kan safaramudha. Dheerinni meetiriin safarama. Yeroon sekendiin safarama. Tempereechar kelviniin safarama. Kaarentiin elektirikii ampiiriin safarama. Ciminni ifaa kaandeellaan safarama. Hammi maatarii immoo mooliidhaan safarama. Iddoo bu'een isaanii immoo asitti teebilii kanarratti akkan isinitti argisaa jiru. Iddoo bu'ee yuunitii kanaa kiiloogiraamiin maaliin bakka bu'a? Kg'dhaan bakka bu'a. Meetirri maaliin bakka bu'a? M'dhaan. Sekendiin S'dhaan. Kelviniin K'dhaan. Ampiiriin kaapitaaleedhaan. Kaandeellaan CD. Mooliin M O L'dhaan bakka bu'a jechuudha. Walumaa gala
har'a walii wajjin kan ilaallu waa'ee safaraati. Safarri kan ittiin safaramu yookaan tooftaaleen safaraa iddoo gurguddaa lamatti qoodnee ilaallee jirra. Inni tokkoffaan safara mala aadaatti fayyadamuudha. Inni lammaffaan safara mala ammayyaatti fayyadamuudha. Mala aadaatti fayyadamuudhaan namoonni kan safaranii qaamolee fiizikaalaa safaramuu danda'an armaan olitti isin argisiisu yeroo ta'u, kan mala ammayyaatti fayyadaman immoo isaan bara 1960 saayintistoonni Jineevaatti walii galuudhaan kan murteessan kanaa jechuudha. Walumaa gala safarri qaama hammi isaa hin beekamne tokko kan hammi isaa beekamuun wal bira qabanii tilmaamuu akka ta'e ilaallee jirra. Asirratti kan har'a walii wajjin ilaalaa jirru saayinsii waliigalaa kitaaba barataa kutaa 8ffaa bifa bareedaa ta'een ilaalaa jirra. Baay'ee itti gammadeen jira. Kanneen gabatee armaan olii keessa jiran keessaa hanga yeroo fi dheerinni safaruu fi bu'uura mammaaksi jedhamu beekamu isaanis waan sochii wajjin wal qabataniif kana jechuun ni danda'ama. Inni taanu waa'ee maalii ilaalla? Waa'ee dheerina safaruuti jechuudha. Dheerina safaruu jechuun armaan olitti aadaadhaan namoonni dheerina akkamitti safaranii yeroo namoonni aadaadhaan dheerina safaranii baay'ee kan namatti tolu asirratti ilaalaa turre. Dheerina safaruudhaafi kunoo namtichi kuni maal safaraa jira tarkaanfiidhaani. Namtichi kun immoo taakkuudhaani. Inni biraan asiitii dhundhumaan safaraa jira, asii faanaan safaraa jira, asitti immoo qaamolee safaratamtootaan fayyadamaa jira, gaaddidduu fayyadamee safaraa jira. Inni ittaanu inni nuti irratti xiyyeeffannu fookas goonee kan ilaallu kun immoo waa'ee maaliiti? Dheerina safaruu jechuudha. Gocha tokko afur. Safartuu maal safaruuf itti fayyadamtu jedha. Safartuu fayyadamtanii yommuu safartanii yuunitiin ittiin safaruuf fayyadamtan maal fayyada? Fakkeenyaaf amma mana barumsaatti barataanii yeroo yaalii geggeessu dheerina ni safara. Akkasumas immoo golboo ni safara, kofa ni safara. Isaan kun dheerina jalatti xiyyeeffannee jirra. Sarartuu maalii jedha? Safaruuf itti fayyadamtan yoo jedha. Sarartuun fayyadamtanii yommuu safartanii yuunitiin itti fayyadamtan maal fayyadamtanii maaliifi jedha. Kanaaf ulee meetiraarraa sarartuu kan nuti fayyadamnurraa yuunitonni kan akka seentimeetiraa, milimeetiraa isaan kun dheerina garaagaraa safaruudhaan nu gargaaru. Gaaffii lammaffaan maal jedha? Fageenyi magaalaa guddoo zoonii keessanii irraa hanga Finfinnee jiru maaliin safaramaa jedha. Fakkeenyaaf barattoonni na dhaggeeffachaa jirtan kanneen baharra jirtanii Oromiyaa bahaa jiraachuu dandeessu, Oromiyaa lixaa jiraachuu dandeessu, kaabarra jiraachuu dandeessu, kibbarra jiraachuu dandeessu. Fageenyi magaalaa guddoo keessanii irraa hanga Finfinneetti jiru maaliin fayyadamtanii akka safartanii ni tarreessu jechuudha. Amma aadaadhaan fayyadamuudhaaf maal isin barbaachisa? Akkasumas immoo kanneen ammayyaa safaruudhaaf maal isin barbaachisa kan jedhu ilaalla jechuudha. Asirratti kan nuti fayyadamnu dheerina jechuun safara fageenya qabxii adda addaa lama gidduu jirudha. Meeshaaleen ammayyaa dheerina ittiin safaruuf kan akka sarartuu, ulee meetiraa, vaarnaa, kaapiilarii, maayikiroomeetirii, iskweerii fi meetir taappiin isaan beekamoodha jedha. Isaan kun ulee meetiraadha. Isaan kun maalidha? Meetir teeppiidha. Isheen kun varnar kilaappiidha. Isheen kun immoo maayikiroomeetirii iskweeriidha. Wantoonni kun mana yaalii keessatti wantoota adda addaa safaruudhaaf kan gargaaramanidha jechuudha. Asirratti meeshaalee safaraa dheerina ammayyaati isaan kun. Wantoota golboo ta'anii, wantoota miti golboo hojjaa ta'anii isaan kana fayyadamuudhaan ni safarraa jechuudha. Yuunitii waltaawwaa dheerina ittiin safarru meetira. Isaan bakka bu'an emmiidha. Akkuma armaatti yoo ta'u, yuunitoota biroo kanneen akka kiloomeetirii, desimeetirii, seentimeetirii, milimeetirii fi kan kana fakkaatan safaruudhaaf immoo yuunitii biraa fayyadamna jechuudha. Walumaa gala har'aa kan walii wajjin ilaallee safaraa fayyadamuudhaa fi safaruudhaaf maloota lama fayyadamna. Mala kan aadaa fi kan ammayyaadha. Asii teebilii kanarratti wanti nuti arginu hariiroo meetiraa fi milimeetiraa, hariiroo meetiraa fi seentimeetiraa, hariiroo milimeetiraa fi meetiraa, hariiroo seentimeetiraa fi meetiraa, hariiroo meetiraa fi desimeetiraa, hariiroo meetiraa fi kiloomeetiraa, akkasumas hariiroo desimeetiraa fi meetiraa gidduu kan jiru ilaalla.
Kanarratti hundoofne dheerinni ulee tokko qabxii 5 meetira yoo ta'e dheerinni kana seentimeetiraa fi deesimeetiraan ibsi jedha. Fakkeenyaaf akka armaan olitti nuu kenname yuunitiin dheerinni laadhaan bakka bu'a. Isuma kana yeroo jijjiirru tokko meetirri 100 seentimeetira yoo ta'e tokko qabxii 5 meetirri immoo 100 yoo baay'ifne 150 seentimeetira ta'a. Meetirri tokko deesimeetira 10 yoo ta'e tokko qabxii 5 immoo isuma kanaa 10 yoo baafne 15 deesimeetira ta'a jechuudha. Walumaa gala guyyaa har'aatti kan walii wajjin ilaalle safara ta'uu isaati. Safara kana immoo tooftaalee lamaan fayyadamuu safaruu akka dandeenyu kan aadaaf kan ammayyaa ta'uusaa. Kan aadaa keessatti maal akka fayyadamnu, kan ammayyaa keessatti maal akka fayyadamnu gabaabaatti ilaallee jirra. Har'a baay'ee barnootaan isin barsiise kanarraati bu'aa guddaa akka argattan abdiin qaba. Yeroo itti aanu boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa xumuraatti kitaaba kutaa 8ffaa kana barsiisee isinan xumursiisa yoo Waaqayyo jedhe. Kanaaf isinis na duukaa buutanii viidiyoo kana akka ilaaltanii gaaffii isiniin galle immoo akkuma kanaan dura naa barreessaa turtan yaada keessanii akka naa barreessitanii isiniin gorsaa. Viidiyoon kun immoo namoota biraa ga'uu akka danda'utti laayikii, sheerii fi koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa.